way babur maal ta'e hangama babur kan kaanish maalidhaan halkan dhufe barsaa meeqatti dhufe subii gadi bu'ee gaafachuu qaba kun immoo naan bisuuf sharri hojjechaa jiru akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattootaa YouTube marti keessan bakka jirtanitti nagaan ko sinaa qaqqabu jecha hadhakaa kan dhufeef maal seetanii iddoo akkanaa maal goota akka jettan baabur xaabaan jira maal hojjetta warroota naan jettaniif saayid kiyya Yaman jira inni osoo Yaman jiru immoo anas ta'ee maal godhaachi kan jedhudha isa barbaachan achi deemaara abadan akka duriitti hin deebi'u duraan saayiditu achi na deebise amma garuu nan du'a hin deebi'u yaasuttillee inni nama takkitti inni yaasuun garuu information iddoo baay'ee argachuu danda'a osoo inni ana nan qaqqabini asi deemee gara Yamanitti deemuun qaba hundi keessanuu hordofa wantoota jiran isiniin beeksisa ashina ergee maallaqa ergifadheen jira ergee jira waan hundaammoo kan laallu ta'a Yamanitti ol ergina amma booda egaa kara keessaa seenee jirra amma teenyee baaburiin sa'aatii tokkotti jamatti ni kaasi amma eenyu sodaadhaa jira yaasuu sodaadhaa yaasuun ani bakka deemutti hin dhabamu bakka ani taa'utti hin dhabamu amma isa sodaachuu jira innum bulchaa kana bira hin geenye amma eenyumtu nan deebisu Yamanii namni takkitti nan deebisu deemuu qaba maaliif baharaan duuta maal hin jiru maaliif shaarbiin nan nyaata waan fedhe dhufaan nafu ani ka nama takkitti tinimne namni tokkollee beeku hojiidhaaf iddoo biraa akka deemu beeka maatiinis yaasuun immoo achumatti Adaamaa kan jirutti fakkaataara garuu yaa gara Dirreedawaa deemee Dirreedawaa irraan deemaa jechuudha waan jiru immoo walumaan ilaalla amma sanitti viidiyoodhaan waan hunda sirriitti agarsiisa akkuma isin jedhe Saayid qarshii na ergeera kan oggoo ulaallaa orseenu maaliif viidiyoon kaasne achitti dhorfamaa poolisoonni dhorfu viidiyoon hin danda'amu sanifan akkanatti gitaara irra taa'ee suuta jeetiin waraabaa jira hin danda'amu viidiyoo fudhachuun namni jira salphiidhaa baay'eedha namni baay'ee jira sanaafani viidiyoo kan waraabne sanaafani in argitu garuu gara baaburaan seenu baabura keessatti gaafa Dirreedawaa deemullee waan hundaa sitti agarsiisa ibn bahar irra deemuu sayyuun argitu namni takkitti nan bistu ala buradhee kayar kan hinoo ka salfii keenya eeggachaa jirran namni hundi ol saseenaa jira amma daqiiqaawwan muraasatu hafe daqiiqaa 15 immoo akkanatu hafe daqiiqaa baay'ee kanuma ani garuu sodaadheera garuu haa ta'uti jaarsi koo maaliif qobaasaa achitti biyya ormaatti rakkata isheen silaa gattee biraa deemte soolatu deemee isa qarqaaruun qaba jedhee waan yaadee fi jaalalaaf ka aarsaa baay'ee kafalaa jira ganaan kafalaa hanga lubbuu keenyutti kanaa jechuudha Sumayyaan Itoophiyaan jira yookaan Yaman jira jettini Itoophiyaa galeera Finfinneen jira Gondarin jira jettee Adaamaan jira jettee isa moksaa jirti isa xaarsaa jirti ani immoo Saayidoodhaaf yaada dhiyeesseen ture Saayid na dide hoyne na dide immoo homaa gochuu danda'u ani deemuun qaba hangama jaalalaafis aarsaan kafalaara amma boodas nan kafalaa Sumayyaan immoo bakka jirtu hanga baasutti ka ani jaarsa qoqqobaasaa isaan gatu egaa deemaan jira amma achi gahaa jira kottaa na duukaa iddoo giddimee barbaannee arganne nuti as kiyya jechuudha egaa kaakinooti geenye algaan qabadhee rafaa deemnaa jechuudha asitti rafnaa jechuudha as na wayyaanitti bakka gubbaa isa maaliin godha jidduu tana na wayya kana kaa Dirreedawaa deemaan jira Dirreedawaa deemaan jira gara Yamanii koo achi Dirreedawaa deemee bariisan ka'ee gara Yaman deemaa jechuudha namni tokko Dirreedawaa deemaan jira kan Dirreedawaa irraan immoo Yaman koo deemaa ganama barii amma namni achitti Dirreedawaatti nama naqee baruutu jira dubbiseen jira bilbileen dubbiseen jira waan hundaa naasirreessi jedhee isaafillee qarshii kenneen jira isatu waan hundaa naasirreessaa jira
isa gara Yaman deemu saniyyuu isatu na sirreessaa jira. Nama immoo nama kana gara karaa hiriyaa kootiin argadhe hiriyaa kiyyatu wal na qunnamsise achitti sin eeganaan jeera akka warroonni baaburaa jedhanis saa 12 Dirreedawaan geenya. Kanaaf achi ga'ee jechuun barii barraaqasan yaasuun waan kan osoo hin dhagayin osoo na bira hin qaqqabin gara Yaman deemuun qaba jechuudha. Homtuu nan deebisu barana maaliif Saayidoon isaa achi jira. Homtuu nan deebisu abadan wanta kana yaaddeessu fataa jedheen achi gaa Saayid መጣውልክ Saayid meewliin baa siree koollee nan laalladha. I think akkanatti natti fakkaata wanti kun hin cawlaata. Asnaawiyyaa asii wayyuu jalaa fi gubbaa baay'ee gubbaa ta'a. Hayyuu dheertullee miti garuu akka nama dheertu na xabbame. Haa ta'uti as biratti rafnee wanta das nama jedhamu wanna uffatanillee hin jira. Wanna karaa irratti nu qunnamummoo hin beeknu. Waan hundaa waraabiin simbira gaa step by step waan akka yaadda'ina akkanatti rafnee ka bilbila keenya tuttuqaa karaa irrattis wanta nu mudatu biyya keenya ilaalaasi faafash jennee deemna jechuudha. Waan akka yaaddofnu gaafa achi ga'ullee viidiyoo isin fan waraaba hanga dhumaatti waliin tura. Video like share godha wanta na qunnamu wanta irra gahe hunda videodhaan isinitti agarsiisa. Hanga ammaa akkuma argitanitti baaburriin kaane maaliif akka hin kaane rabbuun taa beeku. Kun hojii yaasuu ta'in alaata inni naan bisin alaata isas nan shakkee yaa rabbi kiyya du'aa gooyin ba'ee mana du'aa kiyya na dhagaa waan hundaa isinitti agarsiisa. Isin immoo video like share gocha Sumayyaan akka ilaaltu naa gootu jechuudha. Nagaatti way baabur maal ta'e hanga amma baabur kan hin kaane shimaalidhaan halkaniin dhufe barsaa meeqatti dhufe subii gadi bu'ee gaafachuu qaba. Kun immoo na hambisuuf sharri hojjechaa jiru way amma kaakinoota akkanatti ciisni baaburri ka'ee jira. Yeroo jalqabaatiif as the first time yaa baabura yaabbachuu kooti jechuudha. Intolti miti manuma fakkaatti. Kaaffee qabaa, iddoo rafiinsaa qabaa, namatti tolaa miti. Way ani kan buuyyuu natti fakkaatu. Osumatti rafeeyyuu hafe. Namatti tolti dhugaan sinja. Warri Dirreedawaa edaa biyyi keessan bichaa miti jaalalli. Baaburriyyuu jaalala nama qabsiisa. Baay'ee namatti tola. Amma ka deemaa jira akka argitan laata socho'aa jira baaburri deemaa jira. Wanuma deemu bisiritti fakkaatu jechuudha. Inuma rafta baay'ee namatti tola. Hanga dhumaatti ka share gocha viidiyoo waan dheeratuuf yeroo achi ga'ullee maallee waan sirriitti na jalaa dheeratuuf mumuraan isin gadhiisa. Isin immoo like share gocha Sumayyaan biraan nagaa hayyuun amma Saayid bira deemtee jettee ishinis kaatee Saayid bira dhufuun ishiin oolu. Kanaaf walumaan turraa jechuudha. Hanga viidiyoo dhumaatti like share gocha na waliin turan sinjaa baay'een isin jaaladha. Niin dhufa. Inokka inuma deemna subii barraaqa kan kaane hanga amma inuma deemna karaan dhumachuu didde anis nan rafe al takka nan ka'e waa takka ifirraa dadhabe kiroo gaarii bishaan bitadhee dhugde hin dandeenye nan dadhabe ugaa ifirraa dadhabe ani abbo gana karaa kana kan ga'ummoo dachaa sadii lamatu na eeggata. Yaa Rabbi maal osoo pileeniin deemee
Ani bar waan baabura yaabbadhee beekneef yaabbachuun qaba jedhee waan yaadeef. Firraa dadhabnee kayaa jiran. Eessa jirraa caakka waa tokko hin jiru. Karaanis hubachuu diddee nus dadhabne sa'aatii subii barraa kan namni ka'e hanga ammaa karuma deemna. Inuma deemna. Iddoo geenyu takka illee hin jiru. Wanni sin ajaa'ibsiisu garuu hin tola. Keessi isaa manuma fakkaata. Mana fincaanii qabaa. Hoo dadhabdee raftaa hin kaataa keessa dadhabda. Garuu ani firraa dadhabee ani karaa dheeraa deemee hin beeku. Gaafa darbeeyyuu dirree dawaan deemu gaafa siyyuu firraa dadhabee bakka aduuf ka'e. Kanarraa garuu VIPdha namatti tola kanarraa. Waan jalqaba ta'eef natti fakkaate baay'een dadhabe. Kam akka ta'u wallaalee. Way. Dirree dawaa ga'uudhaaf daqiiqaa muraasatu nu hafe. Daqiiqaawwan muraasa namichi illee achitti na eegaa jira. Iddoon kun iddoo hiiqannaati. Hiiqadhee natti ho'inaan hiiqadhee mi'asumaan immoo sintin agarsiisa jireen dhufee egaa ka dirree dawaa ga'uudhaafi hadda rafuun illee hin jiru. Achi deemee illee hin boqadhu halkanuma saniin deemsa eegalaa jechuudha. Inni achitti na eegaa jira. Mee waan naan jedhu immoo isallee nan dhagaa gana jechuun ganama kaan immoo halkan kaan isa addan baafannee garuu halkanuma san biran deemaa. Halkan sanii deemee halkan sanillee deemsi yoo ta'e nan deemaa jechuudha. Hoo barii ta'e immoo isin hin beeksisaa jechuudha. Hoo barii ta'uu baate halkan yoo ta'e immoo halkan sanii waraabbii maal waan dandeenyeef nan deemaa jechuudha. Inni achitti na eegaa jira. Deemsi homaa akka ta'e murteeffamne halkan kana yoo ta'e halkanuma kana deemna. Barii yoo ta'e immoo viidiyoon si dalaga jechuudha. Hoo halkan ta'e garuu nagaatti. Hoo achumaanillee shaakkii na nyaata. Bineensis na nyaate. Hanga baay'ee jira hoo na nyaate nagaan naaf ta'a idoo kiyya na eega. Isin jedha. Jaalalaaf ka aarsaa kamuu nan kaffala. Kaffalaan jiraatti. Yaasuu bicha rabbi kiyya achumatti narraa argamu. Kana jedha. Egaa ka hordoftoota koo dirree dawaa geenye sa'a tokkodha. Sa'a tokko irratti dirree dawaa geenye. Ani immoo asitti siree qabannee dhiyootti hanga inni dhufu taaboo qabnu jennee siree qabannee amma naa bilbilaan nan bahee amma sa'a lama ta'eera amma. Isa eeguudhaaf asitti na qaxaree iddoo fardaa biratti na qaxaree achi jirra. Hanga ammaa kan ilaalaan jira eegaan jira hin dhufne. Daqiiqaa 30 caala eegeen jira. Suman eegaa jira hanga naa bilbilutti numan eegaa. Maal akkanaan jiru waan deemnu natti fakkaachaa jiru jechuun chillaa jedhe. Waan natti dubbachaa jiru. Nan dhufa waan achumatti sitti maa hin jarjarin naan jedha akkuma yaasuun jedhutti hin jarjarin jedha. Okaan qurxii qoonatti ni boru ganama deemna osoo naan jaani ga'ee galiin boqodha. Karaa nu na dadhabsian. Way. Amma isan eegaa raha. Hanga ammaan dhufne kinooti. Nan bilbilaaf inumaan kaasu. Naa kaasuu didee bilbilallee. Hanga dhumaatti suma eegaan hin galu har'a abadan. Na akkuma isiniin jedheetti okaan sireen ani qabadhallee dhiyoo kana asuma ofirraa deemee gaddeebi'ee hoon dhufu yookiin akkasin godha. Asitti jaddee hanga eeguun akkasuma. Kanaaf isinis hanga dhumaan waliin tura. Saidoo si dhufaan jira. Viidiyoo like share gochuudhaan na waliin ta'a isiniin jaaladha.